Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan kubaasaa jirtanitti isaan qaqqabusiniin jechuun jaaladha. Xiqqoo sagaleen koo furdatee jira dadhabbiirran jira. Egaa hanga tokko garuu hin dhaga'ama jedhee abdii qaba. Argaa jirtanii cidharra turree ciini kunii eessa jettanii ijoolleen baay'een dinqisiifattanii leeftanii naannoollee gaafattanii jirtanii. Galatoomaa isiniin jedha waa'ee cidhaatti irratti gaafa biraan qabadhee isiniin dhufa viidiyoodhaan jechuudha. Eessa akka ta'e naannoo kamii akka ta'e cidharra turre hundumaafuu galata rabbii of kallee jirra. Rabbitti haa turu. Har'ammoo meeshaan qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Meeshaalee asirratti argaa jirtan kan akka guyyaa guyyaadhaan yeroodha kara yerootti meeshaaleen haarawaa ba'aa jiru. Akkuma meeshaaleen haarawaa ba'aniin anis immoo dadhabe osoo hin jedhin qabadheen kara keessan dhufa jechuudha. Maaliif bituullee baatan biyya keessa kun hin jira. Yeroo baay'ee mana namaa keessumminnati madaamin nu fuutee deemtii. Ofii keenya mana hiriyaatitti footoo walii erginaa manni madaamii kana fakkaataa manni haadhashii kana fakkaataa kan maalii kana fakkaataa jennee hawwiitti jiraachuurraa biyya keenya keessallee akka barbaanne wanni barbaanne hin jira. Qarshiin hoo jiraate kan jedhu irraa kan ka'e jechuudha. Meeshaa haarawaa arge qabadheen kara keessan dhufa. Meeshaaleen kun hoo haa jiraatanii malee hojjetamanii jettaniillee gaafattaniitis ni jirtu jechuudha. Waan hojjetamuu fi waan qabatamaa ta'e qofaadha kanan miidiyaa kanarratti dabarsu. Egaa waan dabarsu ani tajaajila wajjiniin akkaataa wajjin waan hundaayyuu keessa gad bu'ee ta'e jechuudha kanan dubbadhu. Kanaafuyyuu meeshaaleen kun hojjetama hojjetama. Gatiin isaa hoo jettan ta'e gatiin isaa egaa akkuma meeshaalee wajjin deema. Meeshaalee wanta wal isa dabarsu as keessatti wanni sinnaa beekuu qabaattan jiraattan taana meeshaan ismaartidha. Hunduu meeshaan nu biratti hojjetamu. Garuu akkaataa boca isaa akkaataa diizaayinii baay'isa isaatidha qarshii kan baay'isu. Sirriitti asitti naa hubachuu qabdan. Amma fakkeenyaaf soofaan mana ayyaantuu galee fi soofaan isin filattan kuni isboonjiin isaa carqiin isaa garaagarummaa qabaatee miti. Carqiin isaa hojjetu yabbinni carqii. Carqii orijinaalummaan isaa garaagarummaa qabaatee miti. Garuu garaagarummaan isaa uumu maalinni boca soofaa sanitti bahu. Boca algaa sanitti bahu. Boca wanni sanirratti bahuudha jechuudha. Garaagarummaa kan uumu yeroo baay'ee hoo filattan isinumtu iji keessanuu isiniif ragaadha. Fakkeenyaaf amma qumsaaxinii hoggaa filattan haga bal'ina isaatii fi boca isa keessatti bahu san gaafa laaltan kan 21 hojjetan yoo 30 ta'u maaliif garaagarummaan isaa jechuu dandeessan? Boca kan torbee fudhatu jira, kan torbee lama fudhatu jira. Abbichi akkaataa hojii ofii wajjiniin adeemsiseetidha jechuudha. Gatii ofii kan teechisu kana beekuu qabdanii malee meeshaaleen nu biraa dhabame tokko hin jiru. Miidiyaa feetanirraa illee iskiriishuut gootanii erguu dandeessan jechuudha. Ni hojjetama akkuma isin teechifattanittidha jechuudha kan hojjetamu. Akka ragaatitti illee meeshaalee baay'ee argitanii jirtanii torbee kana keessallee meeshaan yeroo darbe fe'ame osoo natti hin mijatiniin hin dhaqne feesisee jechuudha. Abbaa manaa kootiitu feesisee viidiyoon irratti waraabne meeshaaleen galee hin jiran jechuudha. Meeshaaleen immoo ammas samoona kana fe'aman hin jiran guyyaa 2 guyyaa 3 booda meeshaalee fe'amu hin jira. Qabadheen kara keessan dhufu ani meeshaalee yeroo baay'ee ijoolleen hoggaa xalabatte yoggaa xalabatan dafee meeshaa san teechisa. Gaafa xumurames dafeen meeshaa san kara miidiyaa fida. Garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaafan isiniin jechuu jaaladha. Meeshaalee barbaadan nu biratti argattu. Akkasuma meeshaalee biiffedhaa ta'anillee taanan nuti ayyamamaadha. Akkasumas immoo warroonni immoo maatii ofii sabpiraayizii illee godhuu barbaadanis hoggaa jiraattan nuti hundaafuu saa 24 banaadha. Kanarratti immoo ijoolleen hojii kooti dhalagaa fi adda adda na gaafattanii osoon isiniin deebisin hafee jiraate. Ijaaf qalbii keessan irraa naa hambisa. Sababbiin isaa wanta tokko waan irra hin jirre, waan itti hojjechaa hin jiraanne, waan itti xiyyeeffachaa hin jiraanne tokko osoo hin qoratin namaa deebisuun baay'ee rakkisaadha. Akkuma argame haasa'uun namatti ulfaata. Har'a namni suni abbaa sun biyya keessa jira jedhee jecha san jecha qabatamaan taane fudhatee boru gaafa jireenyi isaa tokko jalaa boora'u miidiyaa irratti namni ta'e wayii waan akkanaa dubbatee jira. Waan akkasii sun immoo anallee abdinatti horee waan akkasii ta'ee jira jechuu tokkotu jira. Of eeggannoon mataa ofiitiifis namaafis jechuudha. Keessattuyyuu bakka adda addaa mana jireenyatti irratti jechuudha. Asallaatti, Boqojjiitti, asii kallattii adda addaa ijoolleen na gaafattanii jirtan. Ani fakkeenyaaf kanan jiraadhu Adaamaadha. Asallaa nan deema gaafan jedhu kanan isinii gaafadha. Naman isinii qoradda jedhee gaafan deemu gatii gurguddaa na baasisiisa. Ani haadha manaati. Haadha ijoolleetiidha jechuudha.
ijoolleen hoogganaa mana kiyyan hoogganaa mana ofii gatanii bakka argan buluun baay'ee ulfaata jechuudha. Warroonni jireenya keessa seentanii tanaan dura argitanis ni beektan. Hattaan ofumaa keetifuu odoo kunuu jiraachuu baate ofumaafuu wanni si gaddabu baay'ee ni jira jechuudha. Karaan tiraanispoortii maaloon kun. Kanarratti ijoolleen baay'een nagaafattanii kallattii adda addaatiin nagaafattanii osoo isin hin deebisin hafee ani namni dhabameetii miti. Ani alatti barsiitidha. Nama gaafadhee odeeffannoo isinii kennuu dhabeetii miti. Bakka ofii kiyyaan argamnetti, bakka ofii kiyyaatti jiraadhee toon arginetti oduudhaan waan hin taane gaafan fidee osoo rakkoon tokko uumame miidiyaa irratti akkana itti nuu dabarsitee turte. Manni jireenyaa bakka kanatti hin gurgurama jettee nutti himtee turte. Fakkeenyuma sallaa fudhadhee jettanii na komachuu dandeessan. Ani komiirraa bilisaa tokkoffaa komiin homaa miti. Inni guddaan jireenyi namaa gaafa boora'uudha jechuudha. Mataan namaa kan nama dhukkubu. Ani kana meeshaalee kiyyaa ittiin deebi'e erga naga kana siniin jedhee meeshaalee akka argaa jirtan baay'ee babbareedu. Teechoowwan baay'ee babbareedu. Biiffeen baay'ee babbareedu. Garuu biiffeewwan kana isin waan isin beekuu qabaattan jiraate taanaan gaafa bittan bareedina qofa osoo hin ta'in mana keessanillee mattaradhaa. Biiffeen kun guddaadha. Qomatiin isaatillee jechuudha meetira kasilsaadha. Akka footoo irratti akkatti taa'e kana laayinaa. Teechoon kuni teechoo 4 qaba. Teechoo 4 kun mana kam keessattuu seenuu danda'a. Keessattuu warri teechoo 12 gootan mana akkaataa mana keessanii murteessaadha. Garuu nu biratti meeshaalee hundumaa ni argattu isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo biiffee meetira kasilsaa ijoollee filattan tanaan durallee dubbadheen ture jechuudha. Meeshaalee guutuu biiffee meeshaa malee hin bareedu. Biiffee tadarraabin meeshaa malee hin bareedu. Meeshaan achi keessatti galchan baay'ee ni ulfaata baay'ee guddiidha. Wanna 4,000 3,500 gadi meeshaaleen biiffee keessa galu in argattan. Meeshaaleen babbareedu jechuudha. Isa san guutuun meeshaalee kana guutuun baay'ee ni ulfaata. Biyaansi wanni madandaraa 3 faa qaba jechuudha. Madandaraa 3 sani maalan itti guutallee jedhanii tilmaamanii laalanii teechisanii achiin booda kara meeshaa ofiitti deemuun gaariidha. Hoon kana jedhu bakka keessan isinii bu'ee boorsaa keessan beeketii miti. Garuu akka yaada kootitti akka nani mana biyya Arabaattis hojjedhee argetti birriin hagam akka dhuftus waan an beekurraa ka'e jechuudha. Asuma soofaa tana baay'een jaaladhe. Soofaan tun tanuma bichaatti hojjetamaa jettanii nagaafachuun keessa waan hin oolle fi halluu tanan beeku ani baay'ee tokkoon jaaladhe akkaataa hojii ishii akkaataa teechuma ishii isiniin jechuun jaaladha. Odoo carqiin akkanaatillee argamee hodhisiifatanii hedduu tokko bareedadha. Warri soofaa kanas barbaadan hoggaa jiraate tana bichaadha jechuu dandeessanii itti ni fufa. Kuni abbaa akkiidha abbaa 3 fakkaate. Abbaa 2 ta'e abbaa 3 kana garuu soofaan kun jiddu galeessadha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee bareeddii warroonni barbaadan gatii isaa nagaafachuu dandeessanii gatiin isaa akka keessan dhufuu dandeessan. Bilbilli kiyya duwwaa 945 82 67 45dha. TV standiin kun baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadhas baay'ee bareedas. Hoo kana jedhu TV standii kana bootan nu teechisnu jira. Kanallee beekuu qabda. Manni keenya gamta. Waan akkanaa kana gaafa waan gurguddaa kana hoo filattan ta'e mana keessan laalladhaan isiniin jedha. Viidiyoon tiyya tana fakkaatti bakka